kaadreen mallasa babbaa isaa yeetuu gara civil service keessa forjii degree kenneef imaammata qabna jedhan nuyi gamaa gamana walitti kukkunnee kijibaan garaa isin bohoysinu imaammata kabarnoota hadiinagee ka ittisa ka fayyaa ka hariiroo dantaa alaa qopheeffannee jirra hayyoota wayita kaafaa qafa biyya bulchuu deemnaami tanan shakkina biyya bulchuu deemnaa bara hay waan dheedhii afaan alagaatirraa toroggomnee turjumaanaan isinitti hin finnu dura nuti hayyoonni waan kana hoggannu bilcheessinee hayyoota oromootiin sirri bilcheessineeti hoggaa dalaga qophooyte isin finna ni taati moo jennee hojiitti finna xiqqashoo nu obsaa xiqqoo nu obsaa tanan shakkina ana isinin beenya jechuu oromoof oromiyaaf dhiisaati xiqqoof jenyu oromoof oromiyaaf dhiisaati kabiraatiifu ni hafna nuti hayyoonni oromoodha kana hogga jennu Mararaa Jawaar Baqqalaa jennee gurmee isaa qofa miti isin hunda lakkaa'an hayyuun isin keessa jira hayyuu warra nu duuba taa'u kana kanaaf hin shakkinaa hoggaa amma bar gana amma bar xiqqoo hiixatu jirra dubbiyuun eegalle gaafa sirritti dorgommii kana keessa seenne qabatamatti karoora keenya tarsiimoo keenya akkatti hojiitti hiinu wajjin akka yaadeek dheengaddaatitti bari imaammanni keenya gaariidha raawwiituun ta'in jennee hin gijibnu waan hin raawwachiifne karoora baafnee hin baafnu jechuudha. Ummata dimokiraasii barsiisuudhaaf boo'i jaaba ummata Oromoo dimokiraasii hin barsiiftu irraa baratta malee ummanni keenya dimokiraasii hin barsiifnu. Ummanni Oromoo umma sirna gadaati san qofa osoo hin ta'in ibidda keessatti qabsoo keessatti dimokiraasii waan taate barate isinitti himu yaadattanii ammas sadii afur dura ololo wayyaane Oromoon sabaa sablammii ni fitti Oromoon isin nyaatti jechaa turaniimi osoo agaaziin nu fittu osoo ilmoo ajjeesanii haadhaan waaddadhu jedhaniin sabaaf sablammii takka osoo hin tuqin qabsoo nagaa ammayyaa'aadhaan biyya tana bilisa baafne bilisummaan nu taate isin gabroomaan jenne warra harkaan hojii buunda bilisa baafneeti har'a bilisummaa nuti uumnen afaanin nurratti hagaa oolanimi nuti ummata dimokiraasiiti isinirraa baranna malee isin barsiifna hin jennu warri dimokiraasii isin barsiifna jedhu gabroonfataadha takkaahu lukkee gabroonfataan guddisee dimokiraasii ummanni Oromoo ni beeka. Caaseeffama gubbaa gadii ka jetteef caaseeffamni gubbaayis gadiis dhufuu danda'uudha qaba. Reebu dubbadheetiin jira isinitti himu olola adda addaa ni dhagaya. Paartii ani keessa jiru gubbaawwan takka gadi hin buusu waan isin asii ol ergitan tottolchinee gad deebina yoo ta'es kanaan qabatee wanni kaaftan jira kaafaa'oo keessa bakka buummaan gahaan hin jiru Oromiyaa guutuun fakkaatu jettaniimi dhugaa rabbiitiin kijibnu dhugaa rabbiiti maaliif jaa jaarsa kanaatu osoo yuunivarsiitii jiru mindaa yuunivarsiitiin dhaabee mana xiqqaa tokko keessatti deengadda Finfinneetti waa jechaa dura gaafaan dura isa arge Ameerikaatti ijoollee walitti qabee dhaqeetiin akkamiin isin gargaaruun jee akka waldaa dargaggootitti kitaaba kana narraa bitaatii dubbisaa jee hay nuti waa meeqa gargaaru deemna akkamiin kitaabatti nu hir'ise inni aarre booda ammoo hoggaan agaru edaa kitaaba amataan barreessu san gurgureeti jaarmee kanaas hin ga'e san qofaa miti bineensa mallasaa jalatti nama inni as baasu hunda osoo hidhan osoo jeesan osoo biyyaa baasan qancarees quncuurees garuu harkan kennanne Oromoon hin gurguranne mindaa isaatiin gargaarsa xiqqoodhaan as hin ga'e amma teenyaa jechuu dhageeysan war arge dhageeysanii ifii dadhabanii Mararaa hin sababan itti seenaa hayyuun argeetti seeni yoo inni natti seeninaa jee hulaa gadhoorke gaafas isaa wal gaafanna hanga ammatti isaa hulaa qaqqabu nagarre boo
jaarma keetiitiin dabalamee seenennaan seeni jee watakka waan waliin haasoo hin jiru jechuu isin galee kaanu wanni biraan jiru filannoo akkam gootanii zirzirii amma isin hin kanninu boordii filannootti galee jira jaarman sadeen waan walii galan jira akka yaannutti yoo ta'e agoobara tokko jalatti deemamaa jechuu waan takka shakkina gama keenyaan sagaleen Oromoo hin hiramtuu isin hin jenne ganama weeyta amma akka durii mi waan hunda dubbachuu hin danda'u disipiliinii paartiin na hidhe nan dhiise yoo gaanii dabbatee naari haafin sodaadhe laal amma naamusa paartiitiin na qaba waan hunda dubbachuu hin danda'u gubbaadha sagaleen Oromoo hin hiramtu jalaa'oo sagaleen Oromoo hin hatamtuu tanarra nuu qophaayaa isin hin hatamtu hoggaa jennu immoo usneetii miti qeerroo leenjisaa turre hattuu biyyoota 70 ni beeyna asitti isataa turanii akkanan yoo hatan immoo zaahir baatirii irtiidhuudhaaf nuti qophiidha isin qophaaya nuti itti qophooyna isin hin qaane isinuu abshira isinis nun qaane isin ajee innaan jaa mararaani isin takkaan hin qaane isin gara fuulduraatis nun qaane isitan boo kaafa'oo maaliif filatte fayyaddu okobbaa jaarsa kanaan jaaladha nama dhugaati akka keeysan kana namarraan qabu numa dhooba beeyta waan yaati iftoomina qabu lammaffaa yeroo dheeraa wajjin dalagaa ture sadaffaa hogganoota hafan wajjinis mari'anneeti yoon eeysaan seeneen walitti isaan qabuu danda'a yoon eeysaan seeneen Oromoof Oromiyaadha bu'aa buusa ka jehu amma dura isin hin jee abaa'oo keessatti hin guddadhe dhabbaan kee abaa'oo ture abaa'oo ture ana abaa'oo kaafaa'oo shilinguma gara lamaan na mul'atti beeyta tokko qawween itti ture tokko asii itti ture abaa'oonis ka jeneraal keenya hogganu hundi waliin jirra mari'anneetuma goonee waanuma tahaa goonee jechuu mari'anneeti ka Jawaariif Abiy jidduu kaaftan Abiy muummicha ministeeraa biyya kanaati hoogganaa biyya tanaati ce'umsa kana keessatti wajjin tirsine hanga tokko ejjannoo dhiyoo kana inni fudhate ifaa ifatti mormeetiin jira Itoophiyaafis Oromiyaafis nin ta'u jee dura dhaabadheetiin jira mormeetiin jira dhuunfaadhaan ejjannoon tun akka jijjiiramtu akka sirrooytu anis namni hedduu hin yaalle eega cichaniitti deeman Oromoo fi Itoophiyaadhaaf waan irra wayyaa hasaasiin osoo hin ta'in lallabbiidhaan uummata keenyatti himne ummanni keenya korojoo isaatiin sagalee isaatiin yaada santu taamoo yaada Oromoo irra dhuftee taa ka jedhu murteessaa jechuu Oromummaa waliin qabna obbolummaa waliin qabna biyya takka waliin jaarra biyya takka keessa jirra wal kabanya akka muummicha ministeeraatti ni kabanya inninis akka hogganoota Oromoo mormitootatti nu kabaje jennee taphanne bikka walii irratti waliin mari'anne ejjennoo imaammata tarsiimoo ifa adda adda qabnu isinitti binna ni taaga jettan isin ni murteessitanii gaafas nu yoo mo'anne mootummaa isin fakkaattu Oromiyaa fakkaattu imaammata isin filattan sanis zig jennee gadhaabna jechuu yoo lakki immoo warri amma 27 bulche amma lamaan kanaas kontraata dheereessineef kun ammallee ni dheereessinaaf isaanuma nu wayya yoo jettan isaaniif kannitanii nuti immoo murtii teessa fudhanneeti itti bufnaa jechuu tanumaami dhimma amantiidhaan kaaftan abta sheekotaaf hinneeti talammaa lammeeyfanna dhaggeeffadha biyya tana keessatti waan hin jeyaatattu biyya Ameerikaa yeroon ture hanga Oromoo dabartu amantii takkaafuun dabartu islaamummaafis kiristaanummaafis mirgi amantii hin jiru dhagaya ummanni dachii isaa hin bilisoomsin ummanni mootummaa isaa hin filatin yoo dachii isaa hin bilisoomsin masgiida bakka itti ijaarratu hin qabu bataskaan bakka itti ijaarratu hin qabu yoo mootummaa fi dhaabatin masgiidaa fi charchii isaa keessatti bilisummaa hin qabu dhiiroo Oromoodhaa gaafa dabarte sablammii biraatiifis amantiifis ni dabaratti Ameerikaatti
musliimoota guraagee ta'an amaaraa ta'an gosa adda addaa walitti qabeetiin akka isinii dabartu yoo barbaaddan gaafa mallasaan sharriin deemu san qabsoo Oromoo bira dhaabaddaan jeen Oromoodhaa dabarraan iddi barana akka bareedde gartaniimi oo dhagaya ani isin kijibu akka Oromootti yoo cimtan dachiin teessanis gurguramuu raafti hantuunninis isinatu ni dhaaba masgiinni keessanis miidhamuu ni dhiisa charchiin teessanis tuffatamuu ni dhiifti jechuu ammoo inni deemu jiru maali jarana fuudhaniiti yeroo dheeraa osoo bataskaanni gubate jechaa turan as baadiyyaa kanatti miidhaa geessanii ololetti dhoofu kaan ummanni keenya garuu dammaqeet warra miidhaa san geessisanis tarkaanfii irra fudhate bataskaanas deebisee jaare Oromiyaa keessatti ta'uu dinnaan naannoo Amaaratti masgiida gubanii akka Oromiyaa keessatti charchii irra rakkoon gahu yaadan kana waan beekanii hogganoota iccimaa qabdan nu qofaa miti beeka Amaddiin Jabalfaa Kaamil Shamsuufaa Awwar Qarfaan dhiira isinittiin himaa warra sharrii fi siiriin biyya tanaa galtee fi jarru sun isin galee warra dubbiin addunyaa fi akiraatti illee galtee fi isaan qofa miti isaan duuba namaa jira jechuudha hayyoota akka Shee Adam hayyoota akka Qees Balaay akka Shee Amiin Ibroodhaa hayyoota akiraa qofa osoo hin ta'in addunyaa tanaa sirri beeku hujii qooddannee deemuu jirra amma akkasiimi lafa jala garuu waluma jirra waan takka hin shakkinaa dhagaya amantii hunda kabaja warri muslimaa bataskaana eega warri kiristaanaa masgiida eega wanni isaan bataskaanaas gubanii masgiidaas gubanii maali beeytu waan biraatiif filannoo tana jeequmsa ittiin uumanii zulmii isaanii itti fufsiisuuf waan biraatiif miti keessattuu aftu sanirra dabara talammaatti ija talammaa lamman dhugatti nama biyya tana kasaararraa oolche angaafa inni ol ba'ee amma duras dubbadheen jira gaafa inni ol ba'ee gooftaan keenya ummata sabboonummaan Oromoo gaasa qabsooti gaafa inni jeen rafee bule anangam beekutti waliinis saasee ejjennoonni qabu sirritti hin beeka lamman amaanaa teessan hin nyaanne Oromoo hin ganne hangammatti Professor kompiitara kiyya sangamma uumaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka yoo akka kiyyattis feesbuuk irra maxxansuu baate bikka gaarii Oromoodhaaf kaa'ee jira abbaa gadaatti hin ganne beekisatti miti abbaa gadaatiis yakkanne allammaaniin amaanaa ta'e isan hangammaan nyaanne gara fuuldurallee nyaanne warri immoo isa afaan qabu barbaadan miliyoonaa isa duuba jira lammaan har'aas borus gaafa Oromoodhaaf waan guddaa buusuuf ta'a ni buusaas waan dandeettii isaa beekumsa isaa keessa nusa takka hin fayyadamne nuti maaliif hin gajjimsa laal shira tokko deemu jira biyya tanatti jallaa keenyaa fi warri kun wal ta'anii sabboontota Oromoo doorsisuu barbaadan maqaa balleessuu barbaadan xureessuu barbaadan abadan in ta'u sun in abadan we will never surrender kanatti kanaafuu obboleeyyan keenya ka waan akkasii yaaluun dhagaya baatii sagalit dhalanne 99 miti nuti elemoogiltuuti irraa hafne taaddasaa birruuti irraa hafne baarootumsaati irraa hafne duuti isaan fudhatte nu bika geessinu qabdu yoo dhumne isaanuma jannatatti dabalamna malee Oromoo hin gannu hin gurgurru jechuudha. Kanaafuu abshira qaallichi gabaabaan sun hedduun haasa'u beekta hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan yeroo gabaabaatti lakkaa'ee akka isinitti hin deebi'u shakkiin qabu hangasii obsaaf jaalalaaf kabajaan keessa naa turuun jaa nagaan naa tura. Badhaasa jira.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork mariin hoggansii sadarkaa olaanoo koongiransii federaalistii Oromoo hawaasa Harargee Baatii fi naannoo Harariitii wajjin taasisaa ture kan isin biraan geenye kanumaan raawwateeti jira. Qophii kana qopheessuudhaan kan isinii wajjin ture Uudii Muusaatii ogeessa kaameraatii fi idiitara keenya Naasir Obbo wajjin ta'uun qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna.